Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuune kabajamtoota daawwattoota Aashaa inda kadirtu akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota keenya ardiibii dhufee jira akkuma isin argitan kana ana fi bilmat bayaa akkasini jedha daawwattoota kiyya dhiifama arabii kanallee mokkoruu malee man harka badee jira. Akkuma argitan kana kushiinaa keessa daawwattoota keenya arraa hedduu hojjedha hagadhuma viidiyoo kiyyaan wajjin tura akka viidiyoon isin dheeran immoo ispiidii irra galchee jira haga salaamtaa bichaadha. Hayya daawwattoota keenya akkuma argitan kana gabaa deemetaniin dhufee ataakiltiin hedduu waddadee jira mataa nama buqqachiisa hundumaafuu ta'ullee nyaata namni dhiisu hin jiru akkuma argitan kana waa hedduu bitee dhufee hagadhuma viidiyoo kiyyaan wajjin turuudhaan sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan waan biyya keessa jirullee takka asumaan isiniin haasayaa hagadhuma viidiyoo kiyyaan wajjin turaa isiniin jedha daawwattoota keenya viidiyoo laayik godhaa waan barbaadan kamuyyuu Aashaa inda kadir biraa akka argattanii beeytanii asumaan immoo waa hedduu waliin hojjanna isiniin jedhee jira daawwattoota keenya ataakiltii bite kanaaf dirqama boota machaacha'ee seeraan kaayamuu qaba gatiin inni ittiin bitame baay'ee guddii waan ta'eef seeraan kaayamuu qaba daawwattoota keenya firijilleen walameetiniin seeraan kaayamuu qaba isiniin jedheera daawwattoota keenya akkuma argitan kana firijii keessa walawalaa jira maaliif yoo qulqullinaan kaayame yeroo dheeraa turuu danda'a firdiyeen haa isiniin jette tarteerti daawwattoota keenya akkuma argitan kana asitti ataakiltii hedduu bitee deebi'ee isiniin jedheera shunkurtiin kiiloon takkattiin gisee ammaa kana birree 110 galteerti daawwattoota keenya baay'ee ulfaataadha wallahi alhamdulillah jechuudha alaa kulli haal jiruun biyya keenya baay'ee ulfaataadha garuu immoo jireenya kana akkamitti mo'anna ka jedhuudha murteessanii yoo dalagaa yoo tattaafatan inuma jala dabrawwan jala hin dabrin hin jiru warri biyya namaa teettanii jireenyi wadda akkamitti galleettan jireenyi yoomuu rakkasu isin immoo akkamitti nullee wanta jireenya kana jiraachuudhaaf nu dandeessisu dalagannaa gallee akkamitti jiraachuu qabna waan jedhu yaaduu qabdan malee jireenyi ni rakkasa gaaf jireenyi rakkase galleettanii tasuma yaadina maaliif guyyaarraa ani amma galee gara Itoophiyaatti waggaa 3 ta'uu kiyya guyyaarraa waan dabalu malee guyyaa takkallee waan qannasu argee hin beeku jechuudha daawwattoota keenya akkamitti jiraanna akkamitti malaan bullaa waan jedhu yaada malee akkamitti jireenyi rakkaftee gaaf jireenyi rakkaftee gara biyyaa galleettanii tasumallee yaadina isiniin jechuu barbaade daawwattoota kiyya akkuma argitan kana viidiyoo kiyya maal akka hojjetaa jiru laalaa asumaan immoo sagalee kiyya isin fayyada jedhee waan ta'e isiniif dubbadha jechuudha isin immoo tiyyuu viidiyoo kiyya laayik gochaan wajjin tura isin jedha daawwattoota keenya biyya keenya keessatti dhiifama waa'ee hojiitirraa isiniif hima sarraatanyaan qabdu naan jettan gisee anas viidiyoo akkana kushiinaa keessa hojjedhu kana gadhiisu sarraatanyaallee jiraatu dirqama mana keessan keessa hojjechuun garuu mootu anamma yeroo ammaa kanaaf nama gargaaruun qabu sarraatanyaa jedhu isin hin dhagaamini nu hundu sarraatanyaadha shaqqaalaa turre gallee ammasitti illee inuma shaqqalaa jirra uma takka wanti adda godhu tokko hin jiru sarraatanyaa jechuun hojjettu jechuudha hojjettu jechuun nu hundu hojjennee jiraanna asitti daaxaa harka kiyyaan mana keessatti hojjedhitanii ol kaa'aa jechuudha daawwattoota keenya kun immoo reetiidha reetiin fuula wanta adda addaa isinii qulqulleessa jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaata jechuudha daawwattoota keenya haala kanaan wanta kamiyyuu abbamatuyyuu jireenya ofii laaffisaa koomenti qillee haala kanaan ka duubarra ka qaqqaama irraa baasee kaa'ee jira kaaf immootu haala kanaan shunkurtiin qulqullooftee kaa'amuu qabdi madardaraan shunkurtii as siqee jira kun ogula akkana daaree laal qullatti qabee kana amma kun garaa guuttachuudhaaf as ba'ee jira qolaa fi wanta adda addaa keessa qulqulleessinee babbareechinee kaa'annaa maaliif yaga gaafa dhumuutitti qulqullinaan ta'a jechuudha dhiifama daawwattoota keenya ariifadheera yoo waan jala qabatee jira irra jedhee wajjin jechuudha dhiifama irraa ta'a deemuutti immoo haala kana liqeeti kaa'e maaliif liqeeti seeruu dhoqqeen adda harkatti ta'uu kan akka rabbasneef seertutti akka qulqulleessuu ta'a jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaataa viidiyoo keenya laayikii gochuun irraa fudhatan hin jedha daawwattoota keenya jireenya biyyaa akkamii ka jettanii jireenya biyyaa akka isin hubattanii waa isin agarsiisaa maaliif daawwattoota keenya ani wanta fakkeessuu isin tajaajila tokkollee hin jiru wanta jireenya jiraatamu isin tajaajila jechuudha daawwattoota keenya haala kanaan bostoo fi dhaalteen addaamii mana keessan keessatti gibbii keessan keessatti yoo lafallee hin qabaate wayii irratti dhaabuun irraan fudhatan isin jedha asiin meeshaa lafa guuteera meeshaa lafa guute kanallee wajjumaan dhiinaa kun waliinicha haala kanaan dhiqee gara manaa galchee jira amma ni daraddara daawwattoota kiyyaa wantoota irratti naqeeti seeraan kaa'ee jechuudha bishaan keessa cobeera rayyaan immoo dhufee ilaalamee shunkurtii dhaabata yaa haraa quncisa kun quncisuun barbaadu naqutteedha maashaallah irraa rayyaan guddatteerti haa isiniin jira kun hundi isaatu haala kanaan daraddaree jira isiniin jedha daawwattoota keenyaa maashaallah timaatiin immoo maasitti na itti hojjettan timaatiin ka jajjaba ta'edha jechuudha ka lallaafaa amma bilchaate immoo gara keessatti galchee jira firijii keessatti
Kun firiijii keellaa kan qulqulleessee waan hundaa keessa naqee timaatimiiwwan immoo gadi mataa as keessa galchee jira jechuudha. Daawwattoota keenyaa kana fakkaata oolman kiyya gaariidha. Ittuma fufa kana bichaa miti haga dhuma viidiyoo kiyya nagiin tura akkuma mana bashaa warra yaaddan kunoo kana fakkaata. Inshallah yoo ani hojjedhu galgalaayin viidiyoo itti aanu isin agarsiisa gommana illee hojjedhe. Amma kunoo meeshaa dhiquu jammare isiniin jedha daawwattoota keenyaa viidiyoo kana speed godhee jira akka malee maaliif baay'ee daqiiqaa dheeraadha waan ta'eef jechuudha daawwattoota keenyaa akkuma argitan kana kunoo meeshaa dhiquudha. Gadi ayyaasee jechuudha daawwattoota keenyaa asitti burcuqqoowwan addatti dhiquu qaba akkuma maadaamin laazim kasiliin buroo hajjatu san gizaaza kasil buroo hasan ka maalin goona biyya keenya keessatti illee haala mijataan jiraate maksalaan mijataan jiraachuu baatullee nullee haala kanaan kun addatti dhiina jechuudha jireenya ofii obaamaatu bareecha akkuma jirutti itti gammadaa jiraatte hunduu sirraa jijjiiramte jechuudha daawwattoota keenyaa kana fakkaatu kun haala kanaan dhiqaa jira. Akkuma akkatti speed ta'e kana osoo ta'e baay'ee bareedaa garuu immoo yeroo dheeraa fudhate daqiiqaa meeqa daqiiqaa 15 fudhate garuu immoo ani daqiiqaa muraasa daqiiqaa 3 deebiseera jechuudha akkaataa dhiqaa meeshaa kana kun haala kanaan burcuqqoowwan adda addaa dhiqee geesseera burcuqqoowwan dura dhiqee saafa addaatti godha kan ammoo saafa kanatti mootiyyuu tirii wanta akka distii bakka kanneen kan walitti meeshaa guddaa dhiqee jechuudha asuma wanta gatamuu qabu wanta tirii wanta adda addaa jiru illee gara zibaalaa jennaan jechuudha zibaalillee asuma anuma kana ni bira jira fooxa tanaawwan dhiquu himmootu fooxan tun birii diidama fiisii bitadhaa ittiin dhiqadha meeshaa michil gootee irraa isin dhiitti isboonjii yoo ta'e isboonjii yoo ciccitallee bareechallee meeshaa namaan dhiqu jechuudha michil gootee dhiitti fooxan tun amma dhuftee gabaa keessa guutteerti baay'ee namatti tolti isiniin jedha daawwattoota keenyaa kana fakkaata meeshaan kiyya kun sibsib godhee dhiqaadha kan maaliin godha daawwattoota keenyaa jireenyi akkuma onlaayinii irra viidiyoo waraabuu meeshaa waraabuu sanbichaa miti gadi jedhanii qimana ofii keessa illee hojjetatuun dirqama isiniin jedha daawwattoota keenyaa waan dubartiin dalaguun dalaguun dirqama kana fakkaata kunoo namni tokko jireenyumaayyuu kan miidiyaa irraa san warsee jira ani garuu waan itti fayyadamu waan hojjedhu hundi isiniin waraabu amma fa'aa baay'ee biizii ta'ee jira yeroo meeshaa bichaa viidiyoo gadhiisa inshallah yoo adnaa mijate immoo haala kanaan gisee takka akkaataa jireenya biyya keenya illee isinii gadhiisa kunoo shiboodhaan haala kanaan fikfikki gochaa jira waan itti damseen irratti qabatee jira markayyi tanatti kunoo yeroo dheeraaf rigee garuu isiniif viidiyoo waan ta'eef xiqqaa isin fakkaachuu danda'a irraa baasee jira amma xumuree bakka macarrasharraa joogii kana dhaqee bishaan gadi naqee jira ofirraa magaala kanaan saafaa keenya qulqulleessinee dinka kallattimaan kana tokko ka meeshaa guguddaa itti kaayu tokko immoo ka meeshaa burcuqqoowwan itti guurachuudha lolla'ee haala kanaan burcuqqoowwan dura ni haala qallayna Musin argitan kana daawwattoota kiyya gara xumuraatti deemaa sagaleen kiyya isin jala xiqqaata dhiifama isin jedha daawwattoota kiyya kana fakkaata viidiyoon kiyya ka'arraa daawwattoota kiyya waan barbaadan kamuyyuu nagaafadhaa yaada keessan jalatti jechuudha isiniif hin deebisa inshallah ammaaf garuu viidiyoon kiyya gara dhumaa jira daawwattoota kiyya share like subscribe gochuudhaan isin jajjabeessuun irraanfatinaa ani mootuun isin barbaadan qabadhe isin dhufuudhaan isin gargaara warra sagalee keessan osoo isin deebisuu WhatsApp irraan yaala ture biizii wanta akkana biizii na godha kun na argaa na beeka obsaan na eega ani immoo xumuree gaafa jedhetti gara keessan deebi'a jechuudha daawwattoota kiyya amma kana xumuradhe gara online seena inshallah isin jedha daawwattoota keenyaa kana fakkaata waa hundaa xumuree jira jechuudha daawwattoota keenyaa wastaaxxa walleen osoo nafin akkuma isin argitan kana amma kallattimaan gara xumura viidiyoo deemaa irra daawwattoota kiyyaa gibbillee bishaan kanaan gadi laq haala kanaan jechuudha daawwattoota keenyaa xirriq goonetiniin ka alhamdulillah rabbil alamin keessanii ofirraa kana fakkaata